Welcome to Grade 10 Biology Unit 3 Answers to End of Unit Questions. Baga nagaan kara barnoota Biology kutaa 10ffaa nagaan dhuftan Unit 3 Answer to End of Unit Question tana wajji ilaalaa jechuudha. Kanaafuu obsaan haga dhumatti akkan wajji turtan isin afeerra share, like, subscribe gochuu akkan dagan asumaan isinii dhaama amma kara gaafii tokkoffaa haa deemnu. Okay, number 1. Explain what happens in the Bowman's capsule of a kidney tubules. Look at the answer. This is the site of ultrafiltration of the blood vessel feeding into the capsules which wider than the vessel leaving the capsule, which means the blood in the capillary is under a lot of pressure. Several layers of the cell, the wall of the blood capillaries and the wall of the capsules act as a filter, and the blood cells and the large blood proteins cannot leave the blood vessel as they are too big to fit through the gaps. However, water, salt, glucose, urea and many other substances are forced out into the start of the tubule. In fact, the concentrations of substance in the liquid in the capsule is the same as that in the blood itself. This process is known as filtration on a very small scale. So kana fakkaata gaadee ibsaanii haala kanaan gartee ilaaluu dandeessan jechuudha. Waa'ee gahee gartee Bowman's capsule kan waa'ee gartee haala teenyaa keessatti kidnii keessatti gahee Bowman's capsule jechuun hundi isaa maaliif filtration sirriitti gartee dhimbiibamuun yookaan calalamuun dhiigaati kan inni haasaa jiru. So kanaafuu mee gaafii itti aanutti dabarraa kana bifa kanaan laaltan jechuudha. Okay, question number 2. What happens to the filtrate as it passes through the kidney tubule? Look at the answer. Everything that is needed by the body is reabsorbed back into the blood, while excess water and salt along the urea remains in the tube and is passed out of the body as urine. Kana chuba deebisanii gartee filtreetii yeroo filtreetii kidnii keessa gaggeeffamtu maal taajee kan kanaafuu gaalaan gartee wanni ta'uu irra deebi'amee gartee dhiigni kun calalama jechuudha. Yeroo gartee bishaan tirfiite excess waterii gartee bishaan tirfiite soogiddi tirfiite urea keessaa gartee dhimbiibameeti kara gartee tuuboo gartee hin deema sanbooda kara tuuboo deeme tuuboo keessa immoo kara kidnii yookaan kara qaama kalee dhaqee kara qaama kalee keessa immoo baay'achuu kara fincaaniitiin baay'achuudha. Haala kanaan irra deebi'amee dhimbiibamuu dhiigaati jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata gaafiin kuni gaafii itti aanutti mee waliin haa yaanu. Okay, number 3. How does urine differ from the original filtrate? Answer. It contains no glucose or other necessary solutes, contains less salt and water, but a higher concentration of urea. Jechuudha. Akkamitti urine kuni yookaan fincaan kuni original filtrate yookaan dhimbiibama duraa jalqabaa sanirraa wanni adii maal jee maaliif gaa yeroo irra deemee irra absorbu ta'usanii glucose keessa hin jiraatu jechuudha fincaan keessa. Ammas akkasumas gartee soluutiin yookaan dhangala'oon bulbulamaan barbaachisan keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu soogiddi xiqqaa fi bishaan baay'ee qabaachuu fi ammas maal urea yookaan uric acid kana qabaachuudha jechuudha fincaan. Kanaaf haala kanaan kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanu afuraffaan what is a hormone? Hormone jechuun maal jee? Look at the answer. A substance that acts as a chemical messenger in the body. Hormone jechuun wantoota yookaan keemikaala akka gartee messengerii akka dhaamsatti jechuudha. Akka dhaamsa gartee dhaamsatti qaama keessa fayyadu jechuudha. Maaliif hormooniin kun yeroo dhangalee hormooniin sun taateewwan jijjiirama qaama irratti gaggeessu sun karaa chemical messengerii jechuudha. Chemical messengerii jechuudha. Akka nasiraan rifitti electrical messengerii sun ta'an hormooniin chemical messengerii qaamaa wantoonni takka akka jijjiiramni qaama tokko irratti dhufu taatiin wayii takka akka dalagamtu taasisu jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata
afuraffaa baakan ilaalla. What are the main human hormones produced? Make a table to show the main hormones produced in the body, where they are produced and what to do. Ja kanaafu answering maal ta'a inni endocrine gland jechuudha. Eessatti produce ta'a je hormoononni kun hormoononni qaama namaa keessatti argamuun eessatti akka inni produce ta'a endocrine gland keessatti jechuudha. So xanacha endocrine glandiin hormoonota garaagaraa gartee burqisiisuuf fayyada jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphumatti isuma xiqqaa haasii kan taate jechuudha. In hormone in endocrine glands jennee bira humna jechuudha. Meecaa kana ilaallu. How is controlled by hormone different from controlled by the nervous system? Look, akkamitti gartee to'annaan hormooniin gaggeeffamu to'annaa yookaan immoo jijjiirama taateewwan sirna nerviitii wajji gaggeeffamu wajji adda akkamitti ta'ee jedhe haa ilaallu. Answer. Nervous system. Electrical message travel along neurons. Chemical message travel along synapses. Message travel fast. Message usually have rapid effect. Usually a short-lived response. Nerve impulse affects individual cells. Example: muscle cells so have a very localized effects. In the case of hormonal control, message transported slightly more slowly in the blood, minute rather than milliseconds. Only chemical message involved often take longer to have an effect. Effect often widespread in the body, affect any organ or tissue with the correct receptors. Effect is often long lasting. Kana jechuudha. Saffisa qabaachuudha electrical messaging kun asirratti himamee jiru. Saffisaan bakka silaa taateewwan gartee dhaamsi barbaachisu waan rakkoo wayii furmuu barbaachisun saffisaan dhaqu. Hormonal control immoo saffisaan hin dhaqu jechuudha. Baay'ee suuta deema, dhiiga keessa deema jechuudha. Suuta dhaqee bakka san dhaqee booda immoo waan san jijjiirama silaa barbaachisan nuu kannaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaanii haaluma asirratti ibsina kanaan qabachuu isin barbaachisa. Kanaafuu mee gaafii itti aantu yaana jechuudha amma mee. Okay, number 5. There are two main metabolic waste products which have to be removed from the body: carbon dioxide and urea. A. What is meant by the term metabolic waste? Look at the answer. Waste product made as part of the metabolic process of the body. Kana ta'a jechuudha. Okay, B. For each waste product named above, describe A. How it is formed. Kamitti uumamti? Answer. Carbon dioxide from the breakdown of glucose during cellular respiration. Urea by the breakdown of excess amino acid in the liver. Look, kana jechuun maqaa akkamitti uumamti jeemre carbon dioxide akkamitti uumama? Yeroo gartee glukoosiin kun oksijiina wajji wal nyaate cellular respiration keessatti jechuudha. Adeemsa aniisaa tolchuu seelotaa keessatti jechuudha. Yeroo san carbon dioxide ni uumama. Urea yoo akkamitti uumama? Yeroo amino acidiin liver yookaan tiruutiin keessatti caccabachuu yeroo san uumamaa jiru uriyaan. Maaliif deamination jechuudha. Amino acidiin gaafa beekamutti liver keenya keessatti caccabsamee karaa gartee uriyaa tolcha jechuudha. Yeroo keemikaala reaction akkasitti deamination sun gaggeeffamu uriyaa tolfama. Kanaafuu gartee liver tiruutiin keessatti tolfama jechuudha. Haala kanaan karaa deebisaa isatti aanutu barachuudha. Number 2. How it has to be removed. Akkamitti keessa dhabamsiifama? Answer. Carbon dioxide is toxic and decrease the pH of the blood and the body fluids. So urea is poisonous to the cells. Garte carbon dioxide summiidha. Ammas pH dhiigaa keenyaa kana hir'isaa jechuudha. Kanaafuu qaama keenya keessaa baduu dirqama ta'a jechuudha. Uriyaan akkasumatti summaawwaadha. Wantoota keemikaala summaa waan ta'eef seelota ajjeesuu danda'a. Kanaafuu nurraa ba'uu qabaa jechuudha. Dirqama jechuudha. Karaa kaleetiin nurraa dhabamsiifamaa jechuudha. Okay, number 3. How it is removed from the body. Akkamitti qaama keenya keessaa ba'a? Answer. Carbon dioxide is carried from the cells to the lungs in the blood. Garte carbon dioxide dhiiga wajjin deemet somba keenya keessatti karaa alveoli keessatti jechuudha.
Veeniyuusiidhaan dhufa ujummoo xiqqicha dhiiga deebisu gartee veeniyuusiin dhufee kaarboon daayoksaayidiin kun alveolaa keessa ifa seenee booda jechuudha. Sirna argansuu keessatti somba keessatti jechuudha alveolaa hingaa gartee baay'ee smallest partii gartee gaas gaseenyi somba keessatti gaggeeffamu jechuudha. Awuffee somba keessatti argamtu baay'ee xiqqoo sanii jechuudha. Tan miliyoona lakkaa'amtu sanii achi keessa egaa yeroo kaarboon daayoksaayidiin veeniyuusiidhaan dhufu nurraa baa karaa alaa yeroo hafuura karaa alaa baafannu Samboda karbo oksijiin immoo at the same time arterioolsiidhaan seena jechuudha. Ujummoo xiqqicha dhiiga raabsu jechuudha. Arteriols qayyamu jechuudha. Kanaan karaa seelotaa seena jechuudha. Haala kanaan nurraa baachuu kaarboon daayoksaayidiin pass by the diffusion from the blood to the air in the alveoli gartee karaa alveoli keessatti jechuudha. In the lungs then it is breathed out. Urea is carried out in the blood from the liver to the kidney gartee tiruu teenya keessaa baatti tiruu teenya keessaa karaa dhiigatiin deeme karaa kalee seena jechuudha. Yuuriyaan sanboota walitti qabdee kaleen ta'ituun yuuriyaa fi gartee wantoota dhangala'oo wantoota barbaachifne hundi walitti qabdee fincaanitti nurraa dhabamsiifte jechuudha. So haala kanaan gartee yuuriyaan fincaan uumuu fincaan kun immoo yeroodhaaf gilbiraadeer keessatti ujummoo gartee fincaanii keessatti kuufamee sanboota karaa alaan nurraa ba'a jechuudha. Haala kanaan kaleen teenya nu fayyaddi jechuudha. Okay, number 6. A. What does the word contraception mean? Answer. Against or preventing conception. Contraception jechuun maal jechuudha? Ulfattisuu jechuudha. Karaalee ulfattisuutii mira kun. Kanaafuu gaa against or preventing conception akka ulfoofne ittisuu jechuudha. Okay, number 6B. Describe the main available forms of contraception. Answer. So karaalee maloota gartee ulfatti ittisuudha kanagaa karaas ni jira. Natural method jennaani, physical or barren method jennaani, inni taanuma hormonal method jechuudha. Karaas idiin kanaan ulfattisuu dandeenya. Fakkeenya natural method calendar natural method kun maal mata breastfeeding harma hoosisuu haga mata lama haga sadii yoo harma hoosifte xurii waan hin dhufneef ulfaa hundi dandeessuuf gahaa jedhaka. Kanaafuu contraceptive method yookaan karaa uumamaatiin kan gaggeeffamu keessaa tokko breastfeeding yookaan harma hoosisuu jechuudha. Haayita akka gaaman lama. Inni biraamas calendar method. Calendarii fayyadamtu maaliif xurii hawwan sanitti yookaan shamarree sanitti dhuftuutti dhaabbannee guyyaa lakkaa'uudhaan guyyaa silaaf fertility yookaan guyyaa isiin yoo gartee sanyii kormaa argatte ilkalleen ulfaatu dandeessuun irraa fagaachuu jechuudha. Calendar methodiin. Kun immoo withdrawal mechanism. Kun jechuun maal jechuudha? Yeroo salqunnamtii gaggeessitu osoo isparmiin karaa qaama dubartii keessatti jechuudha. Osoo dhangalaanii alatti dhangalaasuu jechuudha. Dhumarratti yeroo silaa isparmiin bahuudhaaf qophaa'u san qaama dubartii keessatti osoo hin taane qaama dubartii keessaa baasanii alatti dhangalaasuun withdrawal mechanism dha. Kunis karaalee uumamaan namni itti fayyadamuu danda'u jechuudha. So inni taan immoo physical or barrier method dha. Inni kun maal seete kondomii fadha. Kondomii dhiirattis shamarranis ni hammata. Kaapsa jechuun immoo kan morma gadaamessitti kaa'ama jechuudha. Qaama dubartii keessatti doktorotaan kaa'ama. San booda isparmii ol hin dabru gidduu sanatti hafaachi yeroo walqunnamtii saalaa keessatti ijaakuleeshinii yookaan isparmii yeroo qaama dubartii keessatti dhangala'u kaapsiin kun morma gadaamessaa waan qacan godhee qabuuf ol hin dabru jechuudha. Isparmiin kakkalleedha. So kunis barrier physical method jennaani. Inni taanu maal hormonal method karaa hormooniitiin. Pills kaniin xixiqqaa ulfattisuudha gartee shamarran dhugansan jechuudha. Xixiqqaa sanii pills jennaan jechuudha. Inni suni hormone injection hormoonii waraannachuu ba'aa sadiif haa ta'u yookaan ji'a sadiif yookaan waggaa sadiif hormoonii ba'aa sadiitti waraannatan san jechuudha dubartoonni jechuudha. Inni kun immoo hormoon implant hormooniif keessa kaasanii bifa marfeetiin qaama yookaan harma isaa qaama yookaan gateetii gartee harka isaan irratti kan dhoosanii keessa doktoroonni keessa kaawwasan jechuudha. Amma sadiif yookaan hagam shanii akkan ulfoon kan taasisu jechuudha. Hormoonii kana hormoonii dhalaaraa kana akkasitti haala kanaaf keessa yookaan karaalee ittiin ulfa ittisanii jechuudha. So isatti aanu dabarraa. Okay, see, the biggest cause of failure to contraception is usually human error. What does this mean? Gartee rakkooleen gartee gurguddoon gartee contraceptionii gartee yookaan mala ittisa ulfaa kana erarri yookaan immoo dogoggorri uumamu dogoggora namaatiin ije rakkoon uumamtu. Akkamitti? It means mistake made by people. For example, forgetting to take the pill. Gartee namni shamarreen sun yookaan immoo haati sun ulfa kana ittisattee osoo itti yaadaa jirtu immoo dogoggoruudhaan
pilsii fakkeenya guyyaan pilsiitti dhuytu fakkeenya kaniin dhuyusan irraanfachuudhaan akka waan dhuudee seetee irraanfachuudhaan yookaan jidduu baasuudhaan walqunnamtii saalaa yoo raawwatte pilsiin sun waan hin raawwataminiif dogoggoraa jechuudha ulfaa'uu dandeessa jechuudha. Ammas not putting a condom on so on enough gartee kondomii yeroo fayyadamanis kadhiirattis kadhalaala sirriitti akka gartee inni yeroo sochii yeroo walqunnamtii saalaa san sochii gartee walqunnamtii saalaa humna ergata walqunnamtii saalaatiin dhufu saniin akka inni hin tarsaane yookaan akka inni sun irraa hin baane ka dubartiis haa ta'u ka shamarranii ka dhiiraa akka inni irraa hin baane akka inni gartee miidhamne eeguu dhabuurraa kan ka'e kan dhiiraa yeroo silaa isparmii san faca'u tarsa'uudhaan yookaan uratuudhaan isparmii keessa dabarsuudhaan maatii silaa kun ulfanii ittiin jedhisan dogoggoraan ilmoon itti uumamti osuma isaan kondom kaayyatanii ilmoon itti uumamti osuma shamarreen sun kondom shamarranii kaayyattu sirriitti tooftaa akka itti kaayyatan wallaaluudha kan ka'e yeroo kondom dhalaa san kaayyattu sirriitti akka inni gartee irraa keessa ol hin seenu dubartiin keessa ol hin seenu yeroo humni riganni gartee yeroo walqunnamtii saalaa gaggeeffamu sun akka keessa ol hin seenu yookaan akka inni dhoone waan taasisuu duwwallaalteef waan dogoggorteef ulfaa'uu dandeessa jechuudha. So dogoggora kanaan kontiraaseeptiivii yookaan sirni karaan ittiin ulfeetisan dogoggora namoota irraan dhufuun gartee ilmoon uumuu dandeessa jechuudha. Osuma kontiraaseeptiivii fayyadamanii dogoggoruu kan ka'e ilmoon isaan hin barbaanne sun uumamuu isiiti jechuudha. So kanaaf of eeggannoodhaan yeroo wanta kana fayyadaman of eeggannoo taasisuu barbaachisaa jechuudha. Karaa gaaffii itti aanutti dabarra jechuudha. Okay, number 7A. Hormone can be used to control fertility artificially. Explain how hormones can be used to prevent pregnancy in the contraceptive pills. Look at the answer. Estrogen prevents the production of follicle stimulating hormone. So, no follicles develop in the ovary and no eggs mature to be released. Progesterone also changes the mucus in the cervix and the vagina, preventing sperm from moving up into the uterus. So, haala kana jechuudha fakkeenyaaf kontiraaseeptiivii pilsii kana yeroo dhugde jechuudha sanii akkamitti ulfa kana ittisuu danda'a jee akka inni ittisu fakkeenyaaf laa pilsii yookaan gartee kaniinsan keessa istiroojiinii fi piroojistiroonii jira. Istiroojiiniin kun maal godhaa akka follicle stimulating hormone gartee hormooniin kun maali hormoonii akka gartee killeen bilchaatu taasisu jechuudha. Inni kun akka inni uumamu taasisaa jechuudha. Hormooniin pilsii keessa yeroo kaniinsan keessa yeroo maal godhaa follicle stimulating hormone gartee gosa hormoonii kan akka gartee killeen sun bilchaatu taasisu jechuudha. Akka inni uumamu taasisu jechuudha. Piroojiin isaanii dhaabbataa jechuudha. Kan dhaabbatu kun immoo folliclesii yookaan immoo killeen silaa baatirraa bilchaatu sun hin bilchaatu jechuudha. Ammas gartee killeen bilchaattee karaa gartee ovidaktiidhaa gadi hin dhiifamtu jechuudha. Piroojistiroonii yoo maal godha mukasii gartee waan haphee akka ajaa'ibaa tan furii fakkaatan dhaabaa morma gadaamisaadhaa kana haguugitu jechuudha. Haguugitetti yeroo vaajinaa keessatti walqunnamtii saalaa gaggeeffamtu isparmii yoo vaajinaa keessatti gad dhangala'ee karaa morma gadaamisaa akka inni hin seenne kan dhoowwu jechuudha. Karaa morma gadaamisaatiin akka gartee gadaamisaa keessa hin seenne bakka silaa fertilaayizeeshinii itti gaggeessan akka inni hin seenne kan taasiftu jechuudha. Mukasiin akka maleetti gartee wanni akka furrii wanni akka hoomachaa morma gadaamisaa kana cufuudhaan vaajinaa fi gadaamisaa adda cufuudhaan jechuudha. Kanaafuu yeroo isparmiin yeroo walqunnamtii saalaa dubartii vaajinaa dubartiidhaa keessatti dhangala'u oloo kutee morma gadaamisaa sarveessi jechuun morma gadaamisaatii miree morma gadaamisaa kan keessa dabree akka yuutirasii yookaan immoo bakka gartee gadaamisaa keessa bakka gartee fertilaayizeeshinii itti gaggeessan akka hin dheene isparmisan ni ittisa jechuudha. Kana taasisaa jechuudha. Maal arganna pilsii kanarraa kontiraaseeptiivii pilsii yookaan kaniin shamarreen dhuusee irraa kun argama. Haala kanaan ulfiin barbaachifne shamarree san irraa dhaabbatee sanboota nagaan jiruu isaanii itti fufanii jechuudha. Okay, inni taanu B. What are the benefits of family planning to the individual? Maaliif gartee karoorri maatiidhaa daa'imman addasiisu jechuudha. Ulfaan barbaachifne ittisuu jechuudha. Karoorri maatii jechuun bara biraatiin waan biraatiin nama dhuunfaatiif akka hin fayyada jee haalaan lume answer. People only have children when they want them and can support them financially. Nagartee namoonni gartee daa'imman yeroo silaa
humna argatan yeroo tujjaaran yeroo qabeenya argatan dhaluu barbaada jechuudha yeroo qabeenyi qabne yeroo akkoo keessiran dhaluu hin barbaadan ta'a immoo shamarre daa'imman dhaluu hin barbaadu jedhanii walqunnamtii sararraa gochuun if dhoowwuun waan hin danda'amneef waan uumateef gocha uumamaa waan ta'eef dhoowwuu waan hin danda'amneef kanaafuu kana barbaadan jechuudha which means the children are healthier and better fit gartee daa'imman san yeroo silaa if danda'an sanitti yeroo gartee if danda'anii qabeenya qabaatan sanitti daa'imman kana gartee daa'imman fayyaa qabuu fi daa'imman sirriitti nyaachisuu danda'an kana ni ta'a jechuudha so women are healthier if they are not constantly pregnant gartee hawwan takka yookaan haati takka yoo amma ulfaa baattee fayyummaan isiidhaan eegamti maaliif yoo amatarraa walirra dhalte fakkeenyaaf amatarraa kudha dhutaati haati takka horumte booda amatarraa kudha dhutaate dhiiga baay'ee dhalarratti irraa dhangala'a sunuu dhiini sun deebiniif osoo fayyummaan gartee dhibdeen rakkinni daa'ima isa duraa san irratti osoo qaamni hin deebiniif daa'ima lammaffaadha yeroo dhaltu hedduu miidhamti carraa du'aallee isii uumamuu danda'a jechuudha kanaafuu haala kanarraan ka'e adda fakkaatuun daa'imni gama lamaa sadii adda fakkaatuun gama sadii fa'aa adda fakkaatuun hedduu barbaachisaadha jechuudha so they can care for their husband and children better and work hard to bring in money and food gartee haala kanaaf daa'immanis walirratti yoo dhalan waan nyaachisan dhabuurraan ka'e hanqina nyaataa dhabuu danda'anii hanqina nyaataa irraa kaasuu danda'anii hawwanis fayyummaan hawwanii eegamuudhaaf xiqqoo dhalasan ilmoo san addasiisuun hedduu barbaachisaa ta'uusaa faamilii pilaaniingii sanaafuu kana fakkaataa isa itti aanutti yaaname. Okay, to society hawaasaaf yoo faamilii pilaaniingii yookaan immoo gartee pilaaniin yookaan immoo karoorri maatiidhaa kun maal fayyada hawaasaaf society keessatti? Answer. Society has to look after fewer orphans as fewer women die in the childbirth. Gartee hawaasa keessatti gaa orfaansiin du'aatii daa'immaniitii fi du'aatii hawwanii ni xiqqaata jechuudha yeroo faamilii pilaaniingiin hojiirra oolee jechuudha yeroo maatii yeroo hojiirra oolee hawwan takka amatarraa du'aan ooltu jechuudha yeroo ama lamaa sadii yeroo daa'imman sana haga daa'ima kun guddatutti isin yoo karaa ulfattisu kanaan fayyadamtee gartee umurii xiqqoo dheeressitee adda ijoolletti siiste ijoollee ijoolleetii fi du'aatiin hawwanii ni irra tajee fewer women are ill gartee hawwan gartee xiqqishumaatu dhukkubsata jechuudha which means there are more people to work gartee kana jechuun maal jechuudha yoo hawwan dhukkubsatan yoo xiqqaatan lakkoofsan kanaafuu hawwan kun gaa akkuma beekamu cinaa gartee qaama ilma namaati cinaa hawaasa keessaatti hawwan gahee guddaa taphata jechuudha maaliif dalagaa garaagaraati kanaafuu nama hojjetu baay'ee argannaa jee which improves the economy gartee diinagdee irratti bu'aa diinagdee biyya keessatti kan bu'aa buusa jechuudha hawwan yoo baay'inaan dhukkubsatuu baatanii hojjetan diinagdee biyyaatiif illee gahee guddaa taphachuu isaanii jechuudha hawaasa keessatti fewer better fed children gartee daa'imman muraasi jiru kun baay'ee sirriitti kunuunfamanii sirriitti nyaata gahaa argatanii jechuudha argatuuf akka tajaajilu ta'a jechuudha and they also mal educated akka isaan baratanii sirriitti gartee sirriitti if baran taasisaa and also to increase wills of the community gartee hawaasa tokko sirriitti guddina yookaan immoo gartee if danda'iinsa hawaasa tokko ni saffisiisaa jee faamilii pilaaniingii kana baanaa beektee gaa. Okay, inni itti aanu number 8 HIV/AIDS is a sexually transmitted disease which is a major problem in Ethiopia. Describe the disease and explain both why it is such a problem in Ethiopia and how the disease may be controlled. Answer. HIV/AIDS is a disease which attacks the immune system so that sufferer is susceptible to a loss of other diseases. In the early stage, HIV/AIDS infection often has a mild flu-like symptoms but may have none. It then causes no symptoms for a time, but the person is infectious and HIV positive. Then symptoms progress. Example: tiredness, weakness, weight loss, night sweats, swollen glands, shortness of breath, infections such as TB, tuberculosis, and pneumonia, rare cancers, and eventually death. Kana jechuudha. So garakkoon HIV fidu haala kanaan hedduu kan magatti himna kana fakkaata inni gaa dhukkuba hammaataa dhukkuba badaadha dhukkubni HIV kuni
ammallee dagatamu inni hawaasa keessatti tamsa'atuma jira jechuudha. Kanaafuu irraa eeguu qabda jechuudha. So isin akka barattootatti sirriitti dhukkuba HIV AIDS kanarraa of eeguu isin barbaachisaa rabbi isin haa taasisu. Kanaafuu mallattoon inni beekamu jeelaal inni mallattoon duraa inni beekamu maaliif gaa yeroo gartee incubation period jira bara. HIV kana fakkeenya yeroo qoratamu deemtu fedhiin yeroo qoratamtu amma yeroo takka ji'a kana keessa qoratamte ammas ji'a sadi boota kootu hin maaliif incubation period qaba. Antibodiin gartee HIV AIDS tana mul'iftu qaama keenyaan yeroo fudhate jechuun incubation period jechuun gaa baratanii jirtini. Isaan jechuun mallattooleen immoo dhukkuba HIV AIDS jedhamu dadhabbii akka maleedha jechuudha. Dadhabuu akka maleetti qaamni keenya kun dadhabuu haroo jechuudha. Weight loss gartee ulfaatinni qaama kan nuudhamu naati sweet. Dhanachoonni garaagaraa ni dhiitawanii hafuura baafachuu dadhabna gartee dhukkuboota akka tuberculoositii fi nimooniyaadhaan qaqqabamna jechuudha. Ispeeshaalii ammas kaansar siifaa dhukkubni garaagaraa kun dhukkubni duraan yeroo HIV nuti hin qabne nu qabuu hin dandeenye hundisaa nu qabee nurratti guurama jechuudha. Maaliif tiiseeliin teenya waan nyaadhamtuuf tiiseeliin teenyitu nyaadhamnaan immoo egaa dhukkuboonni garaagaraa hundisaa nurratti bahaa jechuudha. Kanaaf qaamni keenya hedduu miidhamaa sanboota du'uullee dandeenya kana fakkaata jechuudha. Okay, it is a problem in Ethiopia because there is a lot of unprotected sex. Rakkoo guddaa Itoophiyaa keessatti maaliif unprotected sex jira jee walqunnamtii saalaa kan of eeggannoo hin qabne jechuudha. Gartee kan osoo jaartii qabu ala ba'u unprotected sex dha. Ammas itti deebi'ee koondomii hin kaayatu osoo koondomii hin kaayatiin sirriitti akkuma koondomii itti fayyadamanii gartee waan san ofirraa ittisuu kan beekne ta'uu danda'a unprotected sex jechuun kana jechuudha. Ammas nama kaane wajji walqunnamtii saalaa godhuu jechuudha. Nama kaane wajji nama hedduu wajji fireendii walqunnamtii saalaa hedduu qabaachuu jechuudha. So kanaan dhukkubni kun inni tamsa'a jechuudha. Tamsa'ee san booda haadharraa karaa daa'immanis karaa pirginansii yeroo ulfaatii fi yeroo isin harmoo hoosiftuu fi yeroo da'umsaa itti dabaluu isaa jechuudha. Ammas karaa female genital mutilation gartee hittaannaa shamarranii keessattis karaa kanaanis inni tamsa'a jee kanaafuu gaa haala kanaan hedduu miidha jechuudha. So shamarran kan baay'ee miidhamoo jechuudha. Maaliif shamarran kun hedduu akkuma uumaan qaama isaaniitti hedduu saaxilamoodha jechuudha HIV kanaani. Maaliif HIV kun dhangala'oo keessa jiraata mire dhangala'oo gartee dhiiga seminal fluid dhangala'oo gartee isparmii keessa dhangala'oo garaagaraa kan qaama keessa jiru hunda keessa jiraata. Kanaafuu shamarranitti yeroo isparmiin dhangala'u salphatti isparmii san keessaa qaama isii keessa seenee wanni godhuu danda'a jechuudha. So haala kanaan rakkoo garaagaraa namarra fida jechuudha. And also it can be controlled by sensible sexual behavior. Gartee kan ittisuu dandeenyus sensible sexual behavior dhaan ni ittisna jechuudha. Abstinence walqunnamtii saalaa waan jedhamu irraa fagaachuu jechuudha. Faithfulness to partner jaartii ifiitiif yookaan jaarsa ifiitiif amanamu jaarsa ifii malee walqunnamtii saalaa raawwachuu diduu jaartii ifii malee walqunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuu jechuudha. Faithful waliif amanamu jechuudha. Wal malee nama biraa wajji nama biraati wajji walqunnamtii saalaa godhuu diduu jechuudha. So rabbi isin haa taasisu warri jaartii qabdanis jaartii isa malee warri jaarsa qabdan jaarsa keessa malee gonkumaa adabatu jettee firraa dhoowwuu danda'u qabda jechuudha. Namni si hir'isiisallee maaliif beektaati nama fayyadee deddeebi nama babbareedee fuula babbareedee tottolfatee dhiirtinis tottolfatee babbareedee shamarran hatuudhaaf nama jaarsa qabu haa ta'u nama jaarsa qabne hatuuf deemsuun waan jiinii isaa waan qaama isaa keessaa qabu waan beekne irraa ifee qabda jechuudha. Haga heerumtutti barattoonni haga heerumtanitti gonkumaa walqunnamtii saalaa raawwatina. Gartee warri wal fuutan warri maatii qabdan warri jaarsii qabdan warri jaarsa qabdan gonkumaa wal malee nama biraati wajjin walqunnamtii saalaa hin raawwatina. Bakka hin danda'amu jechuudha. Using condom yoo kun sun hundi dadhabamee immoo akka maleetti gaa if dadhabamtaatan maal gootan kondomii fayyadamtan kondomii sirrii fayyadamuu beekuu isin barbaachisa jechuudha yaakiina. Laal kondomiin tadhalaatis kondomii sirriitti yoo walqunnamtii saalaa irraa if hin danda'u hajjabdu taate absteenensii if hin danda'u hajjabdu taate kondomii sirriitti kaayyachuu beekuu kan kee jechuudha kondomii dhalaadhaa. Kadiratis kadiyoo si wajjin walqunnamtii godhajee kondomii ni qabdaattee gaafachuu kondomii qabaatu baate ifraa dhoowwu taana jechuudha wanni HIV dhaan wal gaddaafiniif hin jirtu. When having sex with a new partner gartee nama haaraa tokko wajji yeroo walqunnamtii godhu dirqama kondomii akka inni qabu ni qabdamuu qabdu gaafachuu yoo immoo inni qabaatu baate atti ta'eeti qabaattee kaayyattee wajji fayyadamuu gartee haala kanaan wal eeguu isin barbaachisaa ammas
FGM gartee female genital mutilation kana irratti fagaachuu jechuudha kittaan akka malee kana irraa so kana fakkaata mee sagalaffaa kana laal what is female genital mutilation maali mee kittaan this is a process by that involves removing part of the external genitalia of the young girls in a surgery gartee clitoris tu raakutamaa jechuudha shamarree san irraa clitoris jechuudha irraa kutama ifa irraa kutamte booda fedhiin qabdu jechuudha fedhii walqunnamtii saalaa ni dhabdi jechuudha shamarreen tuni kanaafuu yoo heerumtes jaarsaa wal dhabdi fitinaa jechuudha fedhii jaarsaa guutuu hin dandeessu jechuudha walqunnamtii taaratan fedhiin qabdu jechuudha kanaafuu clitorisiin sun irraa kutamuu hin qabu jechuudha maaliif rakkoo fide waan ta'eef. So number B, what are the health risks caused by female? Gartee kittaana kanaan rakkoon fayyaadhaa dhufu maal jaa fakkeenyaaf HIV/AIDS infection yoo gartee wanni muramisu shigiree muramisu yoo gartee faalamtee jiraate HIV/AIDSidhaan shamarreen sun HIVdhaan qabuu dandeessi. Infertility akkama seentulee ta'uu dandeessi yoo akka maletti gasiqanii muran taate ujummooleen gartee duuduu dandeessi waan ta'eef unitary tract infection gartee ujummoolee fincaanii gartee faalamuu dandeessi jechuudha bakteeriyaa garaagaraatiin jechuudha. Scarring and pain kun maali yeroo walqunnamtii saalaa akka maletti dhukkubuu jechuudha hin dandeessu jechuudha maaliif gartee bakka itti muran sun yoo akka malee madootee jiraatte waan gartee godaannisa qabduuf yeroo walqunnamtii saalaa akka malee dhukkubaa jechuudha mi'aa osoo hin taane dhukkubbii itti dhagahamaa yeroo walqunnamtii saalaa bleeding during intercourse gartee yeroo walqunnamtii saalaa dhiiguu danda'a jechuudha qaamni duraan hittaaname sun madaan godaanni sun dhiiguu danda'a jechuudha intercourse yeroo walqunnamtii saalaa dhiiguu danda'a yeroo dhiigu sun immoo dhiiguun sun immoo rakkoo ajaa'ibaati jechuudha isiin walqunnamtii saalaa dhabdi sanboota jaarsi immoo ittiin fayyadama jaa kanaafuu wal dhaban jechuudha kanaafuu rakkoo problems giving birth gartee yeroo da'umsaa bakki sun tarsa'uudhaan dhiiga akka malee baasuudhaan ammas dhaluu dadhabuu dandeessi jechuudha shamarreen takka yeroo kittaanamte haala kanaan rakkoo garaagaraa shamarree irra fiduu danda'a jechuudha kittaanamuun kuni. Okay, number C. How are people of Ethiopia changing opinions and removing these harmful traditional practice? Akkamitti gartee uummanni Itoophiyaa kuni yaada jijjiiratanii gartee kittaanaa kana dhiisuu akkamitti danda'an jaa number deemee haalaan deebisa. Organizations such as EHPTV and or GMPP government support making it illegal. Religious leaders against female genital traditional practitioners becoming HIV/AIDS advisors. Mootummaan dhaabbata waan kana ittisuu abbootiin amantii waan kana akka namni kittaanamne dhoowwuu gartee namoonni HIV gorsitoota HIV/AIDSdha akka namni kittaanamne dhoowwuu workers refusing zakat doubters gartee taamursan ogeettii ganda keessaa mursan qabanii gorsuu jechuudha kana faatu barbaachisaa. This is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.